Nagaan Waaqayyo siif haa ta'u, sabni Waaqayyo addunyaa irra jirtan hundumti keessan gooftaan maqaan isaa eebbifamu. Inni nagaa nuu kenne Waaqayyo ulfaatu. Arras maturree kan biraan dhufneerraa gooftaan nu gargaarraan jaalala isaa taanaan ol argineerraa inni yeroo akkasii nuu kenne Waaqayyo haa eebbifamu. Maturreen keenya har'aa xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa fi lammaffaa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus jedha. Xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa fi lammaffaa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus jedha. Asirratti waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif xumura ijaarsa waldaa kiristaanaan dubbadha. Waa'ee mul'ata Yohaannisii fi bara dhumaa irratti namoonni garaagaraa teekistii kan barreessitan baay'ee akka boqottan baay'ee na eebbiftaniitus waaqos na eebbisu anillee sanan jaalladha akkuma sana. Egaa har'a xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa fi waa'ee lammaffaa dhufu gooftaa keenya Yesuus kana asumna bara dhumaa sana adii wal fakkaatu waan ta'eef qaqqabadhaatti keessan sinitti maashee kana. Mee dubbii kanaaf Waaqayyoon galateeffannee kadhanna. Si galateeffannaa yeroo arraas dabaltee waan ulaatteef yaa Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. Galanni fulfinni hoqumaan bara baraa maqaa kee ta'u. Har'as kuna dubbii keenya yaa Waaqayyo akka nu eebbiftu sagalee kee akka nu ergitu fuula kee dhufne irraa ergaan kee dhowwaa malee saba kee bira nu bira ga'u. Maqaa Yesuus Kiristoos sagalee keetti dhaqaa kan ta'u kamuu lafa jiru hundumaatii rukutamaa haa ta'u. Afurri kee fayyaanni kee saba kee anaan isa gargaaru. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Yaa Waaqayyo buleessa kun ajjuun istiidiyoo kana keessa jirullee afurri kee gargaarsi kee duukaa dhaabatu. Bara keenyaaf yeroo keenya nuuf eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa fi lammaffaa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan jedhu irratti haasofna. Waldaan kiristaanaa erga gaafa bu'uureffamtee kaasee hamma har'aatti ijaaramaa jirti. Waldaan kiristaanaa erga gaafa bu'uureffamtee kaaftee hamma har'aatti ijaaramaa jirti. Yeroo dhiyootti garuu ijaarsi ishee kun xumuramee in eebbifamti. Waldaan kiristaanaa erga bara jalqabdeetti ijaaramaa dhuftee as geesseetti. Yeroo dhiyootti garuu yeroo fuula keenya irra jiru yeroo dhiyootti tarii har'a ta'u bora ta'utu dubbachaa jiru ta'u hin beeku yeroon eebba isheetti dhiyaateera. Xumurri eebba ijaarsa waldaa kiristaanaa ga'aa jira. Maatiyoos boqonnaa 16:13 irraa ila akkas jedha. Eessatti akka waldaan jalqabe sitti himuuf. Yesuus gara naannaa mandaraa Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqee namoonni ilma namaati eenyu jedhuu jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis cuuphaadhaa jedhu kaan inni Eliyaas kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhuu jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu naan jettuu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqa jiraataatii jedhe. Kana irratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanamteedha. Kan abbaa koo isa waaqarraatu isa waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaan nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha. Anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'aas matumaa waldicha irratti humna godhatu hin moosii. Ameen. Ati Phexros jechuun immoo dhagaadha. Ani immoo waldaa kana dhagaa kana irratti waldaa koo nan ijaaraa jedhe Yesuus. Eenyu naan jedhu namoonni naan abaluusin jedhu naan ishis immoo maal jettu Yesuus. Eenyu naan jettu naan ati Masiihicha ilma Waaqayyoo jedhe Phexros ariifatee kan abbaa koo waaqarraa sitti mul'ise malee ofii keenya hin dandeenye. Kanaaf yaa Phexros ilma Yoonaa jedhe Yesuus. Ati dhagaadha Phexros jechuun akkuma ta'e. Maqaan Phexros jalqaba Simoon jedhama. Simoon jechuun shamboqqoo jechuudha. Qaawwaa isa booda keefaa yookaan Phexros jechuun immoo dhagaa jechuudha. Maqaa kana fuudhee irraa geeddeera Yesuus. Maqaan kee Phexros jedhama. Phexros jechuun dhagaadha. Dhagaa kana irratti immoo waldaa koo nan ijaaraa jedhe. Egaa asirratti waan hubachuu qabnu dhagaan inni gaafas jedhu kun dhagaan jiraataan Yesuusi. Lallaba Phexros waldaan akka jalqabde nutti muusaati. Yesuus waldaa koo ijaara dhagaa kana irratti jedhe. Phexrosin dhagaa kana irratti waldaa koo ijaara jedhee dubbiin Yesuus dubbate kun egaa du'aa ka'ee ol ba'uu isaatiin hafuurri qulqulluun bu'uudhaan gaafa Phexros lallabu lubbuun 3,000 Yesuusitti amanuudhaan ijaarsi waldaa kiristaanaa jalqabe. Hojii ergamoota boqonnaa 2:36-47 dubbifadhaa. Lallaba Phexrosin al takkaa bu'u hafuura qulqulluudhaan gaafa ayyaana Peenteqoosteetti hafuurri qulqulluun gaafa bu'u dhangala'oo hafuura qulqulluudhaan kan ka'e Phexros ka'ee dhaabatee lallabee warri koo tokko wajjin ka'ee dhaabatanii lallabanii dubbiin dubbate laphee isaa rukutame namni 3,000 gooftaa fudhatan. Asirraa waldaan jalqabde. Waldaa kan jedhamu si jalqabe. Erga gaafa sanaa kaasee waldaan ammarraatti ijaaramaa jirti. Hubadhaa. Erga gaafa Phexros falallabanii waldaan kun bu'uureffamtee namni gara mootummaa Waaqaa dhufuutti keetii hammarraatti ijaaramaa jirti. Yeroo dhiyootti garuu ijaarsi waldaa kun xumuramee yeroo eebbaatu ta'a. Ijaarsi waldaa kun xumuramuu isaa jala ga'eera. Xumuramuuf jedha yeroo eebbaa dhiyaachaa jira. Xumura eebba ijaarsa waldaa kiristaanaa kana irratti keessummaan kabajaa rivaayinii kutuudhaaf dhufu mooticha moototaa goofticha gooftotaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Eebba xumura ijaarsa waldaa kiristaanaatti mootummaan affeeramee dhufu. Keessummaan kabajaa affeeramee dhufu. Eebba waldaa kana xumuruudhaaf
xumuratti gochuudhaaf kan dhufu keessummaan kabajaa keenya mooticha moototaa isa aangoo du'aa cabsee ka'e ol ba'e sanatu deebi'ee dhufa. Haalleluuyaa. Hubadhaa waldaa jechuun maal akka ta'e. Waldaa jechuun gamoo nu ijaarree keessatti wal geenyu miti. Si'a tokko waldaan keenya akkasii, waldaan abaluufa akkasii, waldaan warra gamanaa akkasii, an keenya seera keenyatti akkasii namni. Waldaa jechuun gamooti ijaartee keessa teessu miti. Yookaan godhuwatti keessa teessu sana miti waldaan. Waldaa jechuun walitti qabama kiristaanotaa jechuudha. Muka jalatti walitti qabamanii, lafa onarratti walitti qabamanii, walitti qabama namootaati malee waldaan manati keessa jirtu gamooti ijaartu fooqii ijaartu sana miti. Fooqiin ijaartu gamooti ijaartu kiiboordiin montarboo waldaa keessaa qabnu ol hin bahu. Inni waldaa miti inni galma nuti ol geenyudha, adaraasha nuti ol geenyudha. Mana waldaan afaan wangeelaan walitti qabama kiristaanotaati. Hubadhaa. Waldaan walitti qabama kiristaanotaati. Muka jalatti walitti qabaman, mana namaatti walitti qabaman, godoo jalatti walitti qabaman, walitti qabama kiristaanotaati waldaa jechuun. Afaan Giriikiin ekleeshaa jedhama. Ekleeshaa jechuun walitti qabama lammii biyya tokkoo jechuudha. Warri Giriik walitti qabama lammii tokko biyya isaanii jechuudha. Ekleeshaa jechuun kanaafuu waldaa jechuun yookaan cheerchi ni jennu. Bara ammaa kana walitti qabama warra Kiristoositti amanii duukaa bu'oota Kiristoos warra ta'an walitti qabama isaaniiti malee mana ijaaramee keessatti wal geenyu sana miti yookaan gamoo sana miti fooqii sana miti yookaan viillaa sana miti. Waldaan walitti qabama kiristaanotaati. Kanaaf waldaa kiristaanaa jechuun walitti qabama kiristaanotaa jechuudha malee mana isa ijaaramee keessa teenyu sana miti akkuma isinitti hime kana jechuudha. Waldaa kiristaanaa ijaaramaa jirti jechuun egaa lubbuun gara mootummaa Waaqaa dhufaa jira, wangeelli mootummaa Waaqaa lallabamaa jira, namni gara waldaatti dabalamaa jira jechuudha malee gamootu ijaaramaa jira jechuu miti. Hubadhu. Eebbi Kiristoos eebbisuu dhufu gamoo ati ijaartu gamoo nu ijaartu hin taane. Lubbuun gara mootummaa Waaqaa dhufuudhaan dhiiga Kiristoos dhangala'een araarri biyya lafaaf ta'e wangeela dhaga'uudhaan warra amanan dhufanii ballachaa jirti waldaa jechuun akkas malee asii ol fooqii ijaarraa jira jechuu miti. Isa eebbisuu dhufa miti Yesuus gamicha. Gamoo sun ijaarree gamoo nuyi waan mattaa garaagaraan ijaaramee ol isa eebbisuu dhufa miti. Yesuus namoota isaa fudhachuu dhufa. Gamoo sana eebbisuu dhufa waldaa kiristaanaa eebbisuu dhufa Yesuus gaafa jennu gamoo ijaarame eebbisuu dhufaatu hin taane waldattii makana fudhachuu dhufaadha. Waldaa kam walitti qabama kiristaanota warra sattamaan fudhachuu dhufaadha. Waldaan kana eenyuti kan Kiristoosi. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoosi dhiiga isaanis kan bitate Kiristoosi. Waldaan kan baastanii miti kan qeesii miti waldaan kan geggeessitootaa miti waldaan kan raajii miti akka bara keenya kana xabaxabamu miti akka bara keenya kana haasa'u miti waldaan kan Kiristoos mataa waldaa kiristaanaas Kiristoos. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos amma ta'etu immoo ijoolleessaa amma taanee jirutti waldaan hunduu kan keenya jechuudha. Waldaa baluun beekun waldaan Kiristoos kan kooti. Mataan waldatti Kiristoos waan ta'eef ani immoo hojjaa isaati mucaa isaati waan ta'eef waldaan kamuu kan kootinaaf waldaan biyya lafaarra maqaa Kiristoos waan mattu dhugaaf afuurumatti amantu kamuu kan kooti. Maal jedha waldaa kun ijaara akkuma Phexroosiin jedhe dhagaanatti waldaa koo ijaara akkuma jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 kaasaa muduu bifadhaa. Phaawulos gaafa tajaajila isaa marsaa sadaffaa fixee Yerusaalemiin dhufuudhaaf jedhu jaarsolii warra Efesoon walitti waamee akkas jedhetti mee jedha. Waldaa Waaqayyoof eeggadhaa namootaaf eeggadhaa jedheeti waldaa kiristaanaa isa Waaqayyoo tokkicha dhiiga ilma isaan bitatee kan isaa godhate eegaa jedhee jedha. Waldaan kana baay'eenyu miti. Waldaan kan Kiristoos isa du'ee fannoo irratti dhangala'u dhiiga isaatiin inni bitateeti. Waldaan kiristaanaa yookaan walitti qabamni kiristaanotaa kan Kiristoos. Kiristiyaan jechuun duukaa buutuu Kiristoos jedhu warra Kiristoosin hordofan jechuudha. Malee akkamiin seera baafannee dambii garaagaraan tumannee gargar qoonnee lagaa lagatti waldaa taanee waa waldaa hojjennu fakkaannee irratti hojjennu miti. Dhaggeeffadhaa namoonni geggeessonni tokko waldaa Kiristoos qaama Kiristoos gargar hin qoqqoodina tokko. Oolichi qalame tokko Kiristoos tokko mataa waldaa kiristaanaas Kiristoosi. Malee waldaa keetii kan biraatee mataa waldaan gamaa kan biraataa miti waldaa hundumaaf kan du'e Yesuus. Waldaa gamaa keessa kan jiran warra Kiristoositti amananii gamana keessa kan jiran Kiristoositti kan amananidha. Warri gamaa keessaas kan Kiristoositti amananidha malee namoota garaagaraa miti. Har'a garuu hojjetamaa kan jiru waldaaf hojjenna jechaa waldaa Kiristoos irratti hojjechaa kan jirtan dhaabbadhaa of ilaalaa. Waldaan walitti qabama kiristaanotaati biyya kamittuu haa ta'u. Egaa Yesuus waldaa ijaaramaa jirtu kana xumuratti gochuudhaaf dhufuudhaaf balbalarra ga'eera. Waldaan kiristaanaa isheen qaama Kiristoos taate kun ijaaramuu erga jalqabde gara waggaa 2000 olii fixxeetti. Wadhaa ijaarsi waldaa kun erga ijaaramuu jalqabe erga gaafa Yesuus jedhee hafuura qulqulluu buuseeti kaase hammarraa tokko lamaan ijaaramaa as geesseetti. Waggaa 2000 ol ta'etti. Akka warra kan faranjiitu waggaa 2024 akka keenyaatti waggaa 2017 ga'eera.
Ituu jaaramtuu ituu dhufuu lubbuun gara mootummaa dhufa wangeelli Ahizaabotaaf Ormootaaf lallabama du'a keessaa ba'aa jira. Du'a keessaa ba'uun namootaa kun waldaan ijaaramaa jirti. Ilaa geggeessitoota namoota Waaqaa dhaggeeffadhaa. Waldaa ijaaruu jechuun waldaa Kiristoos walitti qabuu jechuun gamoo ijaaruu fi meeshaalee materiaalii garaagaraa guutuu miti lubbuu barbaadudha. Lubbuutti wangeela lallabuudha. Lafa namni hin geenyu gaanii Kiristoos ni muudha. Waldaan Kiristoos gaafa dhufu gonfootti sii kennu kana malee fooqii ati asii ol ijaartu miti. Fooqiin asii ol ijaarre keessa keenyu sana miti. Meeshaaleen elektirooniksii garaagaraa guunnee keessa keenyu sana miti. Yoo guutan hin badachuu ko miti. Yoo jiraate gaariidha. Garuu irratti xiyyeeffachuu kan qabnu lubbuudha. Bara ammaa waldaan kan irraanfatteetti. Yesuus immoo kiiboordiis fuudhuun dhufu, gamoos fuudhuun dhufu, lubbuu isaatti amanta fudhachuu dhufa. Erga gaafa sanaa kee Yesuus waldaa isaa jalqabeera waggaa 2000 xumurteetti amma ammaatti ijaaramaa jirti. Yeroo dhiyootti garuu xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa kanarratti Yesuustu dhufa. Ijaarsa ishee xumurti waldaan. Waldaa ishee dhiiga isaan bitatee fudhachuudhaaf Yesuus ulfinaan deebi'ee dhufa. Eebbin eebbisu dhufee fudhata malee asirratti eebbisee sokka miti. Waldaa ishee dhiiga isaan bitate kana fudhachuudhaaf yeroo dhiyootti waaqarraa mul'ata leencichi Yihudaa. Hin dhufaa hin sokkina. Waldaa amma jirtu kana waldaa kamoota addunyaarra jirtu Kiristoos waammatu kana fudhachuudhaaf yeroo dhiyootti Yesuus samii kanarraa mul'ata. Eebbi xumura waldaa kiristaanaas gaafas ta'a. Gaafas ta'a. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 maal jedha? Deebi'ee dhufee isaan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedheen eewutti ergamootutti mee deeme nan dhufa deebi'ee akka ijoollee abbaan qabne isin hin dhiisu deebi'een dhufa. Deebi'ee dhufee mana gara abbaa koo nagaa iddoo baay'ee jiraa iddoo isin qopheessan jedhee booda kophaatti immoo isin hin dhiisu deebi'een dhufa inni jedhe Yesuus yeroo dhiyootti deebi'ee anaaf isin waldaa isaa fudhachuudhaaf waaqarraa mul'ata. Oo haalleluuyaa! Abdii qabnu kana. Abdii qabnu waldaan dubbachuu kan qabdu taayitili waldaa kan ta'u deelii dubbachuu kan qabdu waldaan kana isa deebi'ee dhufu Yesuus namatti argisiisuudha. Isa deebi'ee dhufu Yesuus kana namaaf lallabdee gara mootummaa kootti fiduudha. Tooppikiin keenya geeddaramuu qabu bara baraan ta'uu kan qabu isa du'e Kiristoos zamannifame lallabuuf deebi'ee dhufe waldaa isaa akka fudhatu namootatti himudha. Akkuma kanaan dura dubbanne yeroo fuula keenya irra jiru keessatti egaa Yesuus akkaataa lamaan deebi'ee gara biyya lafaa dhufa. Na hubadhaa ishee kana. Kennuu deddeebii waan jettaniif kennuu buusu waan jettaniif isin himuuf jedhe. Yeroo fuula keenya irra jiru kana keessatti Yesuus akkaataa lamaan deebi'ee dhufa gara biyya lafaa. Tokko dhoksaadhaan dhufa. Dhoksaadhaan dhufa. Barri waggaa 7 jalqabuuf gaafa jettu dhoksaadhaan dhufee amma qilleensaatti dhufee waldaa isaa fudhate sokka. Inni lammaffaan immoo waggaa 1000 addunyaa kana bulchuudhaaf fuulaa fuula deebi'ee dhufee gaara Dabireseet isa gaafarraa ol beera dhufee miilli isaa dhaabbata. Waggaa 1000 addunyaa bulchuudhaaf deebi'ee dhufa. Kanaaf lachuun isaa dhufaatii ma Yesuus. Isa waldaa fudhachuu dhufu kana hin mul'ataadha. Ciisan faaruu barreessan waaqarraa mul'ataadha. Waaqarratti mul'ata. Lachuun isaa dhufuu Kiristoos ta'ee isa kana garuu yeroo inni dhufu san dhoksaatti dhufu kana kiristaanota duwwaatu arga. Yeroon kun eebba waldaa kiristaanaati. Yeroo kana waldaa kiristaanaa fudhachuu dhufa. Yeroo kana anaafsiin biyya lafaa keessaa baasuuf dhufa. Rakkinaaf adagaa addunyaa irratti dhufu jala anaafsiin fudhachuudhaaf waldaa isaa fudhachuudhaaf rakkina bineensichi fudhate addunyaa irratti mul'achuuf jedhu jalaan fudhachuudhaaf waaqarraa dhufa. Gaafa dhufa maduumessaatti dhufa inni kun dhoksaadhaan dhufuu Yesuus jedhama. Dhoksaadhaan dhufuun Yesuus kun butamuu waldaa kiristaanaa jedhama. Bara xumura ijaarsa waldaa kiristaanaati jechuudha. Woo haalleluuyaa! Dhoksaadhaan dhufuun Yesuus kun butamuu waldaa kiristaanaati. Butamuu waldaa kiristaanaa kun xumura ijaarsa waldaa kiristaanaa jechuudha. Xumura ijaarsa isheeti. Gaafa waldaan butamtuu kaasee waldaa wanti jedhu biyya lafarraan dhaabbata. Wangeelli waan lallabamu hin jiru gaafasii kaasee. Kanaafuu waggaa 2000 oliif yeroo kenneera wangeelli lallabamaa jira lubbuun dhufaa jira gaafa Yesuus samaa irraa mul'ate dhoksaatti dhufe nu wal butamne qilleensa irratti Kiristoosin simannee sokkinu waldaa wanti jedhamu biyya lafarraan dhaabata ijaarsa isheen dhaabata. Xumuramteetti jechuudha waldaan gaafas warri dhagaaniif amanan gara Kiristoos deemu yeroo sanaa kee waldaan biyya lafarraa deemu. Egaa barri waggaa 7 haftee jirtu akka borii jalqabuuf gaafa jettu yookaan sabaanyaa subaa'een akka borii eegaluuf yommuu jedhu akka irraa galgala waldaan keessaa deemti. Hin deemna. Biyya lafaa kun jabaattanii baay'ee marratti nadhabina baay'ee mataan cabina hin sokkina. Akka nama diida deemuuf jedhutti taa'ee hojjedhu buleessa ku. Mataan cabin biyya lafaaf addunyaa kanaaf. Yeroo hin deemnu abbatuun dubbadhu ta'uu danda'a yookaan kana fixee deeqaa shan booda ta'uu danda'a yookaan borga nama ta'uu danda'a beennu dhiyootti Yesuus garuu dhufa. Dhiyootti dhufaatiin isaa kun amma qilleensaatti gad dhufa. Amma qilleensaatti gad dhufee waldaa isaa fudhatee deebi'a. Bara yaanaa yookaan yeessaggaa zaman bara jedhamee kenname keessatti wangeela dhaga'anii amanuudhaan warri fayyan kan du'anis lubbuun kan jiranis qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamu. Bara ayyaanaa kun fannoo irratti du'u Yesuusiin
dhiigisaa dhangala'ee namootaaf karaan saaqame waaqaaf lafarratti nagaan bu'ee bari ayyaanaa kun dhufe bara waggaa 2000 ol ta'e akka isinitti hime bara ayyaanaa kana keessa wangeelli ayyaanaa lallabame namni ayyaanaan fayyaa jira erga bara ergamootaati amma irratti fayyaa jiru wangeelli lallabamaa jira yeroo wangeelli kun lallabamuu dhaabbatu waldaan ijaarsa dhaabbata jechuudha gaafa kana waldaan sokkiti barri waggaa torbaa kun egaa sabaanyaa subaayanii yookaan daa'irratti dubbatame waggaan 770 sun waggaan 769 dhume waggaan torba tokko haftee akka jirtu kana doosii itti meera waggaan torba sun hafteetu jirtu barri ayyaanaa kun dhangala'uu dhiiga Yesuusin dhufe bara ayyaanaa kana keessa ormootaaf wangeelli lallabame anaafsiif wangeelli lallabame gara Kiristoos dhume barri ayyaanaa kun amma irratti deemaa jira barri ayyaanaa kun erga waggaa lama amma kana deemee booda barri waggaa torbaa sun burganama gaafa isheen jalqabuu jettu galgala irraa kun barri ayyaanaa kun dhaabata barri ayyaanaa kun dhaabata jechuun waldaatu biyya lafaarraa deema waldaatu biyya lafaarraa deema jechuun Kiristoos waaqarraa mul'ata Kiristoos waaqarraa mul'ata jechuun waldaan isa simachuudhaaf ol deemti barri waggaa torbaa hafte sun yoom akka jalqabamu hin beeknu garuu yemmuun jalqabuuf jedhu lafarratti jalqabuuf jedhu keessaa sokkina yoom akka inni jalqabamu hin beekamu barri waggaa torbaa sun yoom jalqabuuf akka inni jedhamu hin beekamu jalqabuuf garuu ergamtoonni isaa wixxifachaa jiru beneesichaaf hojjetanii bara waggaa torbaa sana jalqabuudhaaf wixxifachaa jiru baay'ee yaalaa jiru mokkoraa jiru waan isaatti hafe hin jiru hamma irraa garuu yeroo isaan beekamu gaafa inni addunyaa irratti ofiishaalee mul'achuudhaaf bineesichi yookaan antikiraastiin sun Kiristoos inni sobaa addunyaa bushuudhaaf dhufu sun borganama mul'ata jedhee fixee taa'u Kiristoos waaqarraa mul'ata warri du'an kaanii ni warri jiru lafa jiru butamne kiristaanonni bakka jiranii warri waan garaagaraan du'anis baraka kumoofaa Kiristoositti amanii kaanii kakuu haaraa keessa Yesuusitti kan amanan hundumtu lafa du'anii qaama barabaraan jiraatu uffatanii ka'u nummoo bakka jirru geeddaramne butamne qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf deemna. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa kan isin dubbisan duukaa akka dubbifattan barbaada. Attamitti butamuu waldaa kiristaanaa maal akka fakkaatuu fi Kiristoos eebba waldaa irratti dhufuunsaa maal akka ta'e obboloota nana akka nama abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra baafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanne. Akka warra abdii hin qabneetti jechuun warra Kiristoositti namanne jechuudha. Warra Kiristoositti namanne du'oodha isaan. Warri kun garuu abbaafatan malee hin du'an miti. Boqonnaadha. Obboloota nana akka namoota abdii hin qabneetti akka hin gaddinetti waa'ee warra baafataniif abdii jiru akka beektan hin barbaanne. Yesuus du'ee akka ka'e ergamanne akkasuma immoo Waaqayyo warra baafatan karaa Yesuus isuma wajjin deebisee akka fidu naman. Yesuus du'ee akka ka'e ergamanne akkasuma immoo Yesuus warra baafatan yookaan warra boqotan isaa wajjin deebisee akka fidu naman. Nu amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufu tun du'in jirru warra baafatan duran buunu. Gaafa gooftaan deebi'ee dhufu. Warra lubbuun jirru warra baafatan duran buunu. Sagaleen guddisee nama abbamu sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoo sin afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan waaqarraa gadi hin bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an duraan kaafamu. Kana booddeen warri tun du'in hin immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa wal hin butamne. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira jiraan. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa jedha. Maal jedha Phaawulos? Waa'ee warra obbaafataniif abdii jiru akka beektan barbaanna. Kiristaanonni Kiristoositti amananii du'an hin du'an hin taane boqonnaan obbaafachuudha. Rakkina biyya lafaa jala turuudha malee baduu miti. Akka warra abdii hin qabneetti hin boo'inaa jedha. Warra abdii hin qabne jechuun Kiristoositti tun amananii warri du'an du'oodha. Du'oodha isaan du'oodha. Abdii hin qaban. Du'a booda abdiin hin jiru. Abdii waan jedhamu qaban. Warri Kiristoositti amananii du'an garuu hin obbaafatanii jedha. Boqonnaadhaa jedha Phaawulos. Waa'ee isaaniif abdii jiru akka beektan barbaanna isaaniif abdii jiredha. Maal abdiin jennaan Yesuus du'ee akka ka'e ergama amanne akkasuma immoo ofiisaa duukaa fidee akka dhufu namanna isaanii ni jedha. Nu amma dubbii gooftaa keessaa waan argine sitti himuuf jenna jedha. Nu warri gaafa gooftaan deebi'ee dhufu tun du'in jirru warra baafatan duran buunu jedha. Oo haaleluyyaa. Kiristoositti amananii gara lafaa keessa ta'anii yoo abdii qabu obboloota koo. Pheenxeen dhadhabduun Kiristoositti amante tokko duutellee abdii qabdi. Garaa lafaa keessa ciiftellee abdii qabdi. Indaamoon nu warra jiru kana caalti. Pheenxeen dhadhabaan tokko du'ee gara lafaa keessa boqotee gara lafaa keessa yeroo jirullee abdii guddaa qaba. Waa'ee isaaniif abdii jiru sitti hin argee booda gaafa gooftaa waaqarraa mul'atu warra baafatan duran buunu jedhe. Attam jennaan isaan turre kaa'e Phaawulos. Isaan turre kaa'u nummoo warri qaama kanaan jiru immoo lafa jirru battala ibsuu jaatti geeddaramne. Battala ibsuu jaatti geeddaramne qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa jedha. Kan ittiin jajjabaanne biyya lafaa keessa darbinu dubbiin kana. Egaa waldaan kiristaanaa Kiristoositti kan amanteedha kun qaama Kiristoos ishee taateedha waldaan Kiristoositti kan amansiin jedheedha warra Kiristoositti amananiin kiristaanota kan jedhamanidha warri nama jedhu kun maal jedha Phaawulos gaafa sanaa jedha duraa duubaa waan ta'u jireedha
sagaleen gafa ergamootaan dhagaamaadha. Malakanni waaqayyoo hin afuufamaadha. Malakanni gamanaas Mikaa'el gamanaas gaafa sana afuufan malakanni gaafa afuufamu samaa irraa Yesuus ergamoota malakata gaafa isaan afuufan Kiristoositti amananii kan du'an bineensi kan isaan nyaate zayita bulluqaa keessa lixanii kan du'an xiixiin kan isaan ajjeese iddoo garaagaraa namaan kan du'an du'anii kan dhokfaman biyya jiran addunyaa jiran irraa abdiin kana caalu abdii maaltu jira obbolo tokko addunyaa jiran irraa qaama bara baraan jiraatu uffatanii akka qaama gaafa Yesuus uffatee kan isaan uffatanii warri waggaa 2000 irraas du'an warri dheengaddas du'an kiristaanonni Yesuusitti amanan malakanni kun gaafa afuufamu lafa jiru humna godhatanii ka'u addunyaa jiran irraa ka'u. Inni Eeshiyaarraa, inni Awurooppaa, inni Ameerikaarraa Kiristoositti kan aman hundumtuu qaama bara baraan jiraatu qaama bara baraan hin duune uffatanii biyya jiranii ka'u. Isaan gaafa kaan nummoo warra akka koof akka keessanii teenyaa jirru kun dubbachaa jiru kun immoo battala libsuu ijaatti lafa jiru geeddarame. Inni barsiisaa jiru lafa barsiisaa jiru, inni dooktarii lafa hodhaa jiru, baqaqsee hodhaa jiru, inni leestoroo lafa taa'ee hojjetu kiristaana kan ta'e hundumtuu, inni xiyyaara balaliisu lafa jiru, inni shofeeriin lafa konkolaataa oofu hundumaati biyya jiru irraa battala libsuu ijaatti geeddaramna. Yesuus amma duumessaatti gad dhufa, amma duumessaatti gad dhufee siisteemota seexanaa samaayii kanarra jiran lafatti gad naqaa gaafas samaayiin kun olitti faa nu duwwaatu arga. Namni akka kee carroomaan hin jiru haalelooyaa. Anaaf si duwwaatu arga gaafas warra kaan hin argan mooticha moototaa oolicha ifu sana gaafas anaaf si isa Kiristoos amanne malee warri kaan hin argan. Amma duumessaatti dhufee duumessa kana dhaabata. Kanaaf warri du'an kaanii nu warri jirru kun immoo lafa jirru geeddaramne butamuudhaan qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf ol tokkina Yesuus qilleensa kana dhaabate nu simata. Haalleluuyaa. Yeroo dhiyootti Yesuus dhufa eebbi waldaa kiristaanaa gaafas. Gaafas waldaan eebbifamte kan jedhamu ijaarsi ishee dhaabatte kan jedhamu gaafas. Gaafas eebbi waldaa kiristaanaa ergamoonni kan gammadan misraachoon kan ta'u gammachuun kan ta'u biyya lafaarraa kiristaanonni kan deeman gaafas. Gaafa sanaa kaasee waldaan kiristaanaa ijaarsi ishee hin dhaabbata. Yesuus yeroo dhiyootti deebi'ee dhufa anaafatti hin sokkina. Mul'ata boqonnaa 16 irraa ka'eedha. Akka ittiin dhuftutti nu fedha. Gaafas namni hin argu akka ittiin dhuftutti nu fedha. Dhoksaatti dhufe ijoollee isaa fudhatee sokka. Tesaloniqee irraa 5:1 dubbifadhaa. Guyyaan gooftaa akka ittiin halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu beessa gootanii beektuudha. Kanaaf jabaadhaadha. Maatota 24:36 kaasee immoo kanaafis gooftaan keessa yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaadha. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 34-37 halkan sana namoonni lama siree tokkorra rafuu inni tokkoon sokkaa inni tokko hin hafa jedha halkan gaafa butamu. Haalota rakkisaa bineensichi fudhatee addunyaa irratti mul'achuuf jedhu jalaa waldaa isa dhiiga isaan bitate Kiristoos jalaa fudhata. Isa dhiiga isaan bitate jalaa fudhata gaafas xumura ijaarsa waldaa kiristaanaatu ta'a jechuudha. Mul'ata boqonnaa 3:10 irra dubbifadhaa. Yommuu qorumsi biyya lafaa irratti dhufu ani immoo isa jalaa sin baasa. Egaa ijaarsi waldaa kiristaanaa in xumurama jechuun waldaan biyya lafaa irraa deemte jechuudha. Kunis butamu waldaa kiristaanaa jedhama. Battala libsuu ijaatti Yesuus dhufee qilleensa irratti waldaa isaa fudhatee deebi'a. Kun ammatuun dubbachaa jiru ta'uu danda'a. Daqiiqaa 5 booda ta'uu danda'a. Boor ta'uu danda'a. Torban borii ta'uu danda'a. Garuu kiristaanonni lafa jiru hundumaatti qophiidhaan akka indaaqqoo qootiitti ol deemuudhaaf teessuutti Kiristoosin eeggachaa jiraachuutu nurraa eegama. Inni ati amanatte inni siif du'e inni dhiiga isaa siif dhangalaase inni mana isaatti si waame Yesuus fudhachuudhaaf yeroo dhiyootti deebi'ee dhufa. Akkuma waldaa kiristaanaa Yesuus dhiiga isaan bitate kun waldaan kiristaanaa Kiristoosin eeggachaa jirtu kun warri hamoonnis immoo bineensichaaf haala mijeessaa jiru addunyaa kana tottoshaafii jiru hojii hojjechaafii jiru sagantaa godhatu irratti waan baay'ee seera yeroo bara dhuma laallee waan isaan hojjechaa jiran waan danuudha. Keessumaa erga yeroo dubbanne babal'ataa dhufee waan gurguddaatu hojjetamaa jira. Bineensichaaf haala mijeessaa jiru hojjetaa jiru. Kanaaf Roomaa boqonnaa 13:11-13 ta'eedha. Yeroon kun yeroo tirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaadha. Yeroo kana beekaadha. Dhaggeeffadhaa geggeessitoonni waldaa kiristaanaa, dhaggeeffadhaa paasteroonni, dhaggeeffadhaa qeesonni, wangeelaawwan, raajoonni, callumannee raajuu, callumannee jiraachuu miti yeroo kana beekaa jedha wangeelli. Yeroo keessa jirtu kana beeki. Saba geggeessitu kana attam akka ta'e yeroon kun beeki. Maal fakkaata yeroon amma keessa jirru kun? Yesuus dhufuudhaaf dhiyaateera. Waldaan biyya lafaarraa deemuuf jetti. Yeroo waldaan biyya lafaarraa deemuuf jettu Kiristoos dhufu jedhu kanatti waan biyya lafaan wal caqacaquu caalaa walirratti ka'uu caalaa Kiristoosin eeggachuu harka ol qabatanii gara isaatti deebi'uutu xuroodha. Bineensichi mul'achuudhaaf utubachaa jiru garuu utuu waldaan kiristaanaa ijaarsa ishee xumurtee biyya lafaarraa hin deemin mul'achuu hin danda'u. Utuu waldaan biyya lafaarra jirtu mul'achuu hin danda'u. Mast bineensichi mul'achuudhaaf waldaan biyya lafaarraa fuudhamuu qabdi. Kana Tesaloniqee lammaffaa 2:1 dubbifadhaa. Inni amma sadan qomma karaa isaarraa fuudhamutti hin mul'atu inni dhumaa kaasee hojjechaa jira garuu inni amma sadan qomma karaa isaarraa fuudhamutti hin mul'atu jedha. Kanaaf waldaan bineensatti karaa cuftee jirti. Gaafa waldaan deemtu xumurri ishee xumuramee Yesuus dhufee waldaa isaa gaafa fudhatee deebi'u bineensicha addunyaa irratti mul'ate waggaa 7 bulchaa waggaa 7 erga inni bulchee addunyaa kana bara rakkina
dhiiga bira lafa balleessee booda xumura bara waggaa torbaatti Iyyesuus dhufaa lola Armaagedon irratti diinota sana rukutee mootummaa waggaa kuma biyya lafaa irratti diriirsa ergasii dhumnee isaa wajjin moona. Nuyi mutannee bara baraan gooftaa wajjin jiraachuudhaaf deemna. Kun abdii keenya isa eebbifamaadha. Ilaa pheenxee ta'uu keef baay'ee sooromte qarshii qabaachuu kee fooqee gurguddaa ijaaruu kee makiinaa gurguddaa ijaaruu kee miti successful kan taate nama jabaadha kanatti jedhamtu. Kiristaana ta'uu keedhaaf waan biyya lafaa kanarraa walirra tuulte qabaattee kee miti. Abdiin amantii kana duwwaadha. Gaafa waldaan jalaa butamtu gaafa waldaan biyya lafaarraa butamtu abdiin amantii kanaas kana duwwaadha. Abdiin amantii keessa jirru kana duwwaadha. Kun abdii keenya isa eebbifamaadha. Butamuun waldaa kiristaanaa deemuun keenya abdiin kana darbee nuuf abdatamu jiru. Raajiin kana darbee nuuf raajamu jiru. የመጨረሻ ነው። ዋንቱ nu godhamu kamuu yoo nu godhame kana waan nu gitu jiru. Waaqayyo kan biraa deebisetti waan kan biraa nu godhe kana waan nu caalu jiru. Abdiin keenya abdiin anaafate qabnu biyya lafaar xumurri abdii keenya lammaffaa mul'achuu Iyyesuus. Deemuu waldaa kiristaanaati. Abdiin amantii keenya kanaadha. Kanaaf jabaadhu buleessa ko. Buleetti ko jabaadhu. Iyyesuusin dhufaa si fudhata. Biyya lafaar amma jirtu chaalenjii garaa garaa keessuma darbama garuu Iyyesuus yeroo dhiyootti dhufee si fudhata. Warra baay'ee ishee jaallataniif addunyaan kun kan gootu jedhanii baay'ee du'aniif lafa kanaaf baay'ee rakkataniif addunyaa kana gadhiifnee deemuuf jenna. Hubadhaa gaafa nu gadhiifnu nama muraasa kan deemu kiristaanota muraasa kan deemu nama addunyaa irratti kanaaf danuudha. Wallaama keessatti immoo baay'ee kiristaanii ilaala. Nama muraasa soqa addunyaa irratti nama danuu qaba. Warra kiristooti naman warra baay'ee ishee jaallataniif addunyaa kana bakka magaalaa gurguddaa gona magaalaa keenyatti immoo waaqachuma jiraatu nuwas jirra warra jedhan kanaaf warra baay'ee ishee jaallatan kanaaf babbareechatanii warra kiyaa ta'uu barbaadan kanaaf lafa dhiiban daarii namaa dhiiban kanaaf dhiibnee sokkuuf jenna. Dhiibnee deemuuf jenna. Dhiiftee sokkita. Fooqii keessa makiinaa keessa maalis fira keessa dhiiftee sokkita qophaa'eeti. Addunyaa kanarraan sokkita akka itti beeki jiraatu biyya lafaa kanarraa Iyyesuus dhufee nu fudhata nuyi sokkina biyya hormaa jirra biyya darabaa jirra yeroo dhiyootti biyya keenyatti galla. Abdii kanaan jajabaadhu wanti hundumtuu nutti badee baga kiristaana taanee haalleluuyaa Iyyesuus yeroo dhiyootti dhufa. Kanaaf dhufaatiin gooftaa waan dhiyaateef tokko yeroo keessa jiru kana beeknee hubannaan keessaa deddeebinu. Dhufaatiin gooftaa waan dhiyaateef yeroo keessa jiru kana beeknee hubannaan keessaa deddeebinu. Ergaa kooti. Lammaffaan abdii keenya borii keenya laallee jajjabaanu. Yeroo keessa jiru kana laallee ilaallu isa jedhu Roomaa boqonnaa 11 dubbifadhaa abdii keenya borii keenya laallee jajjabaanu jedhu Tesaloniqee irraa 4:17 dubbisaa dubbii kana wal jajjabeessaadha. Inni dhumaa abdii keenya isa eebbifamaa kana jabaannee eeggachuudha. Tiitoo boqonnaa 2:13 Iyyesuus yeroo dhiyootti dhufa waldaan ijaarsa ishee xumurtee deemti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galateeffannee xumurra. Si galateeffannaa ergaa kee dhufeef yaa Waaqayyo bara ulfaataaf sodaachisaa kana keessa waldaan akka of eeggattuuf ergaa kee ergite kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Ergaa kanaan biyya jiranii kiristaanonni jajjabaatanii dhufaatii kee eeggachuu akka danda'an ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Afurri kee gargaaruun kee jaalalli kee ijoollee kee wajjin haa ta'u. Ana dhabaa garbicha keessa na gargaari. Obboleessa kun wajjin istiidiyoo kana keessa jiru afurri kee gargaaru. Yoo deebitee dhufte kun amma dubbachaa jiru mootummaa keetti nu yaadadhu. Yeroon keenyaa fi abarri keenya afee harka keetti nuuf eegamu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee isin jaalladhaa torbe sagantaa biraan amma wal agarruutti nagaatti.